wanni ani isinin jedhu obboleessi kenna nam tokko ka teessoon isaanii ay tahan dabranii jennaan ahwaala saniin kaanee biyya kana dhufuu dandeenne eega biyya kana dhufne aslillee gaafa achi jirru san waqtii salaata janaazaa nuuhaa bilbilamuu halqaan cilmiidhaa as jirtii jedhanii akkasiidhaan gartaniitiin immoo tuyyuu ay bilbilannee salaannin kama amma himamaa jiru kana nullee obboleewwan kenna jama'aan kunillee obboleewwan kenna wajjin kaanee biyya sanirraa biyya kana dhufne la'alla ta'ziyaa qofa osoon tahin ziyaaraa keessan kana ka sheekha keessanii rabbi qaddaree jennaan bakka kana dhufne haasawa dheeraallee dadhabnu asbaaba baay'eef jechuudha qalbii teenyarra nashaanni akkasii waan hin jirreef istixdaara waan akkas baay'ee godhatuu hin dandeenyeef la'alla haasoyni ani haasa'u nama garii ima galuun oolu jedhee yaada xiqqoo loqodaanillee yoo biyya gariitti addaan daddabne baay'een namni hawaasni biyyaallee yoo jiraatuu baate xalabaa cilmiittuuyyuu baay'innaan natti mul'ata duuba gartanii yaa jamaaca awwalli wanni ani isiniin jedhu bakka gaarii bakka kabajaa duniyaallee kabajaa diinaallee kabajaa akhiraallee qabu keessa jirtan namni beekuun dandahu yeroo keessa jiru beekuun dandahu yeroo bakka kana jiru beekuun dandahu nama daldalatu daldalaa addunyaadhaa gugurdaa laalee hawwa gamoo jaarame fooqii jaarame laalee hawwa dukkaana gartanii meeshaan keessatti guutame laalee hawwa nama qaamni isaa gugurdaadhaa nama kiiloon isaa gugurdaadhaa laalee hawwa nama uffata gaarii kasuufa uffatu laalee hawwa nama magaalaa keessa taa'u laalee hawwa nama mana gaarii qabu mana isaa yoo dhufe laalee hawwa tahutu mala tujjaara laalee hawwa kana tahuun maalirraa baay'inni isaa maalirraa dhalata duniyaan xabcan jaalatamtuma namni martuu jaalala duniyaa keessatti waluma fakkaata jaarsa dargaggeessatti kuma hadiisa muslim keessatti rasuuli rabbi alayhi salaatu wassalaam jedhan qalbu الشيخ شاب في اثنتين حب الدنيا وطول الأمل ولما كيستي قلبي نما منقدو قلبي نما جارسال دردرا جدا دنيا جالتو في حملة ديرسو كيستي جداني كان لالي نمني هوني ملا يو بيكود أبدي ملي أتلي تجارو تجار آخرات هاتي ملي دلدلا آخرات هاتي ملي دلدلا علمي دات هاتي ملي أكس هاسوا قبابا هاسوا سنما قلبي قبطويو قلبي سي لعل يوما ما فدتا نما جلترون ملا افدروان براسا وسوجد وان تنرت قباب سون ملا قلبي تنرى دقيفتن هقا هاسو بكي سن كيس جرتن بكا قداد وظيفة بيوت ربي دلقا إساني دلقا أشرف خلقي رسول ربي عليه الصلاة والسلام دلقا الصحابة قرقدا خلفاء والرئيسان بودا دلقا تابعتوني دلقا دلقا أتباعني تابعا دلقا دلقا علمان أي إمام مذاهبا دلقا دلقا إموتويو warri culamaa'ni casrii kennaallee namoonni gugurdaan warroonni mu'alliftoota taha dalagan kana keessa jirtan
dalagaa kanarra dalagaan guddoo taateen jirtu namni maasiin jedha waggus majlisuma san jirta baranas majlisuma san jirta bara dabrellee majlisuma san jirta haga yoom qaraata haga yoom waa baratta zamana sanirraa achuma jirta akkana siin jedha kunillee maal jedha umriin asitti findhee jedha eessa fixu hedda umriin dhumuuni manafne biyyi bakki biyyi itti fixaa jiru bakka biraati mana sirbaa mana biiraa dhugan mana haraqee dhugan mana shiishaa xuuxan mana bilookii gubbaa dhaabatan istaadiyoomii tapha garaagaraa laaluu kanarratti umriin dhumaa jira bakki umriin itti dhumullee bakka kana tahuu bakki immootuuhuu dalagaallee wanni dalagamu kana tahuun mataa irra jirtan ni'imaa takka hogga keessa jiran hin beekamtu bacda namarraa deemee beekamti yeroo baay'ee hin dhageettanii annicmatu laa tucrafu illaa bacda zawaalihaa jechuu hin dhageettan badhaasni rabbi namaa qoodeen ka namaa kenne eega namarraa deemee beekama jedhan nama badhaasa kana beekee ufirratti qabu rabbi isin haa taasisu isa kanatti aanu wanna yaamama yoo taate كفالكم أن تسموا طلبة العلم حملة كتاب الله مكا كيسن اللي يوتات مكان كيسن قيادة مكا قد كيسني مقايا يسني الرجل نما علمي شرعي الأبر بادو جيشون مقا فمتن نما علمي شرعي الأبر بادو جيشون مقا فمتن باتوتا كتاب ربي جتشون مقا فمتن علمي شرف الرامة هذا نما درجان كمن اللي درجة اتقودا نما دنيان كمن اللي دنيا اتقودا نما ذاتن كمن يو اني تقا نما اللي تهي ذات اتقودا نما بفن كمن اللي علمين بفا اتقودا yoo ati ilmii qabaatte kama ati bifa guddaa hin qabne bareeduma hin qabne inni kami jedhanii si daawwatanam duniyas barbaaddu sitti hin fakkaatin bahra seenuunii mi duniyaan ka dhuftuun guddaa duniyaa rabbuma kennatu qoodaa qotee bulaa tahanii qotuunii miti daldalaa tahanii daldaluun osoo hin tahin karaan qurxaan duniyaalleen dhuftuun karama kana karaan darajaan dhufuun illee karaan qurxaan karama kana ama karaa kana karaa naannoo isaa barbaadanam ilmii keessaa utaalee asiin bahra seenee biyya arabaa bahee asiin bahra ixaaliyaa seenee biyya awurooppaa bahee duniyaa dafee fidaa jechuu seha karaan inni deemu suni karaa sanii miti karaa akkam tahe malee karaa naannahee dhufa nu baal irraa dhufne karaa kana eessa seennee dhufne baalee fi harargee walittiin dhaabata wasanni isaanii oluma daangessa jala kanaan waan karaa qurxaa kanan deeminiif karaan makiinaa kanan tahiniif arsii lixaa seennee baalirra arsii lixaa keessaa arsii bayaa asallatti seenne arsii bayaa keessaa shawaa seenne shawaa keessaa affaarii seenne affaarii keessaa harargee lixaa seenne harargee lixaa keessaa eessa dhufne harargee bayaa seenne godina meeqa lakkooyne jechuu osoo karaa kanaan hayiqa jeellee hoo karaa bullee dhufne ammanu deemaa oollee bullee deemaa oollee dhufne karaa kanaan osoo karaan jiraatee ay qurxine hoo laxdamatti dhufna jechuu lacalla guyyaa tokkollee nurraan fixu jechuu ilmiin
duniyatti illee darajatti illee gahuu yoo ati ka barbaaddu taate karama qurxaa kanaan darajaa biraallee si geessa. Karama qurxaa kanaan duniyaa birallee si geessa. Karaa qurxaa kanaan akhiraa birallee si geessa. Hedduu namaati namni bareeduma hin qabne ka ilmiin bifa itti gootee bareeda namaa itti jettee mul'ifte. Ka zaata hin qabne ka zaata itti goote. Ka darajaa hin qabne ka darajaa itti goote. Ka duniyaa hin qabne ka duniyaa itti goote. Ka gurmuu namaa hin qabne ka gosa hin qabne ka gosa itti goote. Ulamaan ilmii sharciidhaa gosa hin qabuu jedha biyyi. Gosuma nama